Kan dhibu tokko namni yeroo gaggabdoodhaan kufee urgufamu namoonni kibriitii barbaachisiifachi fiigan tokkodha. Yeroo darbima tokko akkasitti funyaanii gubatee dhufe. Mataa muka kibriitii pootaasiyeem kilooreetii of keessaa qaba. Cinaachi qolaa kibriitii immoo foosferasii diimaa of keessaa qaba. Yeroo kanneen kana lamaan walitti rignu foosferasii diimaan gara foosferasii adiitti jijjiiramuudhaan abiddi uumama. Pootaasiyeem kilooreetiin immoo gara pootaasiyeem kilooraayidii jijjiiramuudhaan foolii uuma. Deemsa kana keessatti egaa aarri uumamu fooliin uumamu gonkumaa amala yookaan dandeettii gaggabdoo dhaabuu tokkuma hin qabu. Haa ta'u malee namoonni yeroo namni gaggabdoodhaan kufee asiifachi urgufamu kibriitii barbaadanii itti aarsu. Wanti kun gonkumaa hin fayyadu. Haa ta'u malee namoonni hedduun kan isaan kana amananii fudhatan sababa kanaafidha. Innis akkasi. Gaggabdoon hedduun kanneen daandii irratti arginu kun hedduun isaanii isa qaama guutuu urgufanidha kuffisanii kan jeneraal tonic clonic seizure jennu. Isaan kun hedduun isaanii persentaa 90 kan ta'an kan isaan namarra turan daqiiqaa tokko hanga daqiiqaa 3 giddu galeessan daqiiqaa 2 nama sanarra tura. Kanaaf yeroo baay'ee osoo namoonni kibriitii barbaadanii ofuma isaa dhaabata yookaan immoo erga isaan kibriitii argatanii itti aarsanii dhaabata. Kun egaa koinsiidentiidha. Tasuma walirra dhufe malee gaggabdoon nama kuffisee akkas urgufu kun yeroo hedduu daqiiqaa 2 keessatti ofuma isaa dhaabata. Kanaaf egaa waan isaan itti aarsaniif kan dhaabate itti fakkaateeti namoonni hedduun kana fudhatanii yeroo hundaa kibriitii itti aarsuuf itti fiigu. Malee kun faayidaa tokko hin qabu miidhaa qabaachuu danda'a. Osoo daandiirra deemnu nam tokko yoo tasa gaggabdoodhaan urgufamuu jalqabe kufee kan gochuu qabnu kan jalqabaa akka isaan waan ta'etti bu'anii of hin miine lafa ciibsuudhaan akkasumas wantoota naannoo sana yoo namni sun itti bu'e isaa miidhuu danda'an irraa fageessuudha. Gororri yookaan tasa yoo haqqisan wanti sun akka gara sombaan seenne gara cinaachaatti qabuudha. Cinaachatti qabne cinaachaan ciibsuudha. Haa ta'u malee garuu akka namni sun qaama isaa hin urgufne yookaan qaama urgufamaa jiru kana dhaabuuf humnaan gadi qabuun sirrii miti ta'uu hin qabu. Kun miidhaa fiduu danda'a. Kanaaf akka namni sun of hin urgufne gochuun hin danda'amu waan ta'eef yeroo akkasii wanta isa miidhuu bichaa biraa fageessuudha. Akkasumas hanga namni sun of barutti waa afaan kaa'uu dhiisuudha. Kana malees immoo namni sun erga urgufamee xumuree booda baay'ee dadhabu waan ta'eef daqiiqaa muraasa rafuu danda'u kanaaf bira turuudha. Haa ta'u malee wanti kun daqiiqaa 5 ol yoo irra ture. Namni sun kanaan dura mallattoo dhukkubbii qabaataa kan ture fakkeenyaaf mata dhukkubbii ho'ina qaamaa akkasumas immoo namni kun yeroo urgufamaa ture kanatti akkasumas erga irraa dhaabatee booda yoo qilleensa fudhachuu dadhabe naannoon arraba fuulaa fi harki saafaa kun yoo gurraacha'uu jalqabe erga wanti kun dhaabbate rafuu osoo hin ta'in of wallaalee yoo ture akkasumas gaggabdoon sun yeroo jalqabaaf yoo ta'e kanaan dura namni kun dhibee gaggabdoon qabu akkasumas ilaalamee hin beeku yoo ta'e mana yaalaa geessuun murteessaadha. Kanaan ala garuu kibriitii namatti aarsuun tarii akkuma kanaan dura jedhee sana funyaan gubuu fiduu danda'a malee faayidaa tokko hin qabu turtii gaarii.